Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa fuune jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan kenna simbiraa jiraatu jecha amantiif kutaan osoo addaan qoodiin kan biyya alaatiif kan biyya keessaa kan dhiiraa kan hin talaalle hundi keessan bakka jirtanii nagaaf kabajaan keessa simbiraa jiraatu. Hordoftoonni zulaa maashoo taatan hundi keessan iyyuu bakka nagahan eegdan isiniin jedha akkuma isin argitan kana meeshaa obboleettii teenyaa jechuudha. Bassaa yookaan haadha seenaa jechuudha. Meeshaa haadha seenaa qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Saatiin kun galgala jechuudha. Warra tuyyuu turee dhufee sababa sanii jecha saatii kana isinii waraabaa jira. Saatiin kun amma galgala bakkee ani itti waraabaa jiru kana waan maabiraatiin jiruuf jecha malee galgala jechuudha. Saatiin kun meeshaan bassaa yookaan haadha seenaa akkana fakkaata akkuma isin argitan kana soofaa hedduu haalaan bareedaa ta'ee fi akkasuma teebilii soofaati jechuudha. Teebiliin soofaa kuni akkuma isin argitan kana teebilii baay'ee bareedduu taate akkasuma gatiin isaallee qinnaashee kataate gatiin teebilii kana birrii 13,000 qofa jechuudha kan ittiin hojjechiisnee fi itti aansee soofaadha. Soofaa haalaan bareedaa ta'e nama 8 teessisa. Wanti soofaa kaawwaniin adda isa godhu inni kunniin illee irraa ol ka'a akkasuma mataan isaa kunillee dalgi isaa kun argatee inni ol dheerata. Soofaa haalaan kwaalitii ta'ee fi kan nama 8 teessisu soofaa baay'ee bareedaa ta'e maashaallah. Namoonni hajamtanii namoonni jaalatanii kota ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin soofaa kanallee maashaalladha. Wanti soofaa biraatiin adda isa godhu kinooti kun ol ka'a ol kuyoo qulqulleessuu barbaadanii kan irraa ol kaasaa qulqulleessitan jechuudha. Hundi isaayyuu ol ka'a kan akkas irraa ol kaasaa qulqulleessitan jechuudha. Akkasuma immoo carqii isaallee jijjiiroo barbaadan kinoo ziippii qaba irraa jijjiirama jechuudha. Carqii isaa kan hin jijjiiramu kan gubbaraa kun hin jijjiirame jechuudha. Akkuma isin argitan soofaa baay'ee kwaalitii ta'ee fi baay'ee bareedduu taate jechuudha. Qulqullinni isaa xiraatii isaa seeraan eeggatte kana namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan kottaa ajajadhaa isiniin jedha. Kararii barbaadan isinii goona. Karariin kun baay'ee bareeda hundi isaayyuu ol kaa'ee isinii himee jira akkuma isin argitan kana. Soofaan kun gatiin isaa birrii 60 qofa jechuudha. Namoonni soofaa kana jaalatanii fi barbaadanii kootaatii keessaan na dubbisaatii ajajadhaa isiniin jedha. Kana qofa osoo hin taane isin kan barbaadan jechuu dandeettanii diizaayinii akkana bareeduu fi meeshaa bareedduu kana jechuudha. Obboleettii teenyaa haala isin argitan kanaan qulqullinaan qopheessee fi jira. Zulaatii adaraa sitti kennan dhenaan jette haati seenaa. Akkasuma haala isin argitan kana qulqullinaan bareedinaan dalagee fi baasee fi jira. Maal jaalatee miti abbaan seenaa wallaahi hedduu jaalatee hedduu irraa gammadee maashaalladha. Meeshaa nafsee qabuu fi meeshaa baay'ee bareedaati jedhee hedduu jaalatee jechuudha. Abbaan seenaallee haati seenaa hin argine biyya waan hin jirreef kan dhufee nurraa fuudhee abbaa seenaati. Meeshaa kwaalitii fi meeshaa bareedaa kan haala kanaan dalasiifatteerti. Rabbi nagaan itti si galchuu sin jedha qaalitii yaa obboleettii yaa meeshaan kun hasaasa deema. Nagaan itti si galchuu yaada muraada keessi guutee haara rabbaafattuu fi kadhadhabbii kan kee fuuldura laaltu siifaa ta'u sin jedha. Hundi keessanuu ijoolleen biyya ormaa jirtanii nagaan isin haa galchuu sin jedha. Meeshaa kwaalitii meeshaa bareedaa kan haala kanaan ajajattee jirti jechaadha haati seenaa. Akkasuma boodallee walitti deebuun kennan oolu akka jaalattu abdii surraa qaba jedha. Amaanaa natti kennattee amaanaa kan kee seeraan sii bahee jedhee yaada. Ilmi namaa ta'e ilma namaa erga ta'anii wanta wayii hanqina wayii hin dhabanii hanqina sayyoon irratti argitan koomantii irraa keessanillee na dubbisa yoo barbaadan na gorfadhaa isiniin jedha. Ani rabbii miti ilma namaati waan ta'eef ilmi namaa kamuu hanqina wayii hin dhabu hanqina wayii hin qaba wanta wayii godoloodha jechaadha ilma namaa waan ta'aniif isa sanillee yaadaa wal sirreeffachuu dandeenya isiniin jedha. Ani akkasitti qulqulluudha of hin jiru qulqulluu ka ta'e rabbii waan sanirraa hafeen meeshaan anis ni dalagu meeshaa kwaalitii fi meeshaa orijinaaliidha isiniin jedha. Isa kana isinuyyuu ragaanaaf baatanii meeshaan kiyya meeshaa orijinaalii fi meeshaa kwaalitii ta'uu isaa soofaa kana soofaa baay'ee bareedaa ta'ee fi hedduu kwaalitii ta'e namni hedduu jaalatanii jiranii alatti gadi baasee daqiiqaa muraasa alatti gadi baaseef guyyaa takkattiif jechaadha. Guyyaa takkatti an ala gabbaasisanii fi namni hedduu jaalatee namni biyya keessallee namni hedduu irra deddeebi'ee narraan ajajateera jechuudha. Akkasuma itti aansee kinootii teebiliin kun ammoo masaabaan isaa kanneen jechuudha. Masaabaa qaba. Inni biraa ammoo meeshaadha. Meeshaa mana keessaati. Burcuqqoo jabanaa kana siinii jabanaa kana kan isin qabdu jechaadha. Isin jalaa jarsa dhiifama. Burcuqqoo warqaammaa kanallee lama qabdi. Kararii lamaan jechuudha. Akkuma isin argitan kana sa'aatiin halkanii sababa saniif isin jalaa muddamsiisaa jira. Burcuqqoo warqaammaa lama qabdi. Maashina shunkurtii kadaaku galaagileedha. Yeroo maabiraatiin jirtu maabiraatillee hojjeta. Yeroo kaan galaagilee harkaan dalaga jechuudha. Meeshaan isii kinoo meeshaa kanneeni. Itti aansee ammallee meeshaa biraallee hin qabde jechuudha. Inni kun galaagileedha. Yeroo maabiraatiin hin jirre kan maabiraatiin dalagu. Viidiyoo garuu seeraan isiniif waraabne sa'aatii wanta narraa deeme waan baay'ee muddamaa jiruu fi ifa manarraa taasisaniin jedha na uffolcha. Itti aansee boolariidha jechuudha.
Taanse meeshaan isii as bira akka argitan albeewwan kinooti albeewwanii fi akkasuma saanii giloobaalidha. Saanii giloobaalii abbaa shanii booraan jira adiin jira ka barbaadanii taanse albee baay'ee kwaaliti ko taate firee sadii akkasuma boolarii yookaan ka bishaan ho'isu jechaadha. Akkuma argartan kana boolarii yookaan ka bishaan ho'isu inni kunillee baay'ee kwaaliti ka ta'e sila keessa gabbaase tokkoon isin mul'isa ture. Sa'aatiin garuu sa'aatiin nurraa deemee makiinaan balbala dhaabataara akka carraa ta'ee naafxaa dhabee makiinaan baay'ee ture jechuudha. Meeshaan kun meeshaa kwaalitiidha. Meeshaan isii mashallah sila tokkoon isin mul'isa taanse cilfaa firee sadiiti. Albee baay'ee kwaaliti kina ofii keessan ilaaltanii arguu dandeettanii albee baay'ee kwaaliti taatee fi mashallah taateedha. Ejjinsa xabaar kan irra dhiqatanii fi maddaan maca saambusaati. Akkuma isin argartan kana gingilchaa seetti abbaa firee jahama meeqa qaba firee jahaati. Gingilchaa seetti jechuudha. Gingilchaa seetti abbaa firee jahaati akkuma isin argartan kana kinooti. Mashallah dha rabbi nagaatti saagalchu sinjira qaalitiya ittaanse eelee buddeenaati eelee buddeenaa baay'ee kwaaliti taatee fi aynuunee mirra dalagamte eelee kwaaliti dha ittaanse istoofii dhaabaati fi rakaawwati abbaa gadaallee argitanii sinisaa guutuu wajjin istoofii dhaabaa kinooti viidiyoo baay'ee sinjala jarsara ifa manarraa ta'a baaldii lama baaldii guddaa fi baaldii xiqqaadha akkuma isin argitanii baaldiin xiqqaan tun jechuudha baaldii baay'ee kwaaliti taatee fi baay'ee bareedduu taate namni kamuu osoo dhabuu baattanii baay'ee bareeda akkasuma saafaa uffata irratti miiccan jechuudha. Namoonni meeshaa kana hajamtanii koottaa keessan dubbisan irraa na jedhaa sinin jedha waan gammana dhageeffataniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu nagaatti horaa bulaa.